maqaa abbaa kan ilmaa kanaaf warra qulqulluu sadan waaqayyo tokko ameen. kabajamtoota jaallatamtoota maatii waaqayyoo hordoftoonni firii tawaahidoo toobii biyya keessa biyya alaa teessanii kan hordofaa jirtan akkam jirtu akkamiin turtanii akkamiin sa'aatii kana eegdan jecha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Yesuus Haadha Dubroo Maariyaam ergamoota waaqaa toloota qulqulloota hundumaa kennaaf aangoo isaaniitti maqaan isaaniis kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u jecha maatii waaqayyoo akka walirraa fagaanne ni beekama jechuudha. Firii tawaahidoo tuubiin hojii isaa dhaabee osoo hin taane haalli yerootti waan hin mijanneef jecha guyyoota murtaa'eef adda kuteetii turedha. Amma garuu kan argamee jiru isin faana kan jiru jechuudha. Kanaaf maatii waaqayyoo ammas taanaan firii tawaahidoo tuubii saabskraayibii laayikii fi sheer gochuudhaan akka cina dhaabbattan maqaa waaqayyootiin isin gaafanna. Guyyaa har'aa kaanee immoo guyyaa boruutti kan itti fufnu jechuudha. Barnoonni sagalee waaqayyoo faaruuwwan haarawaa adda addaa diraamaawwan walloowwanii fi kan kana fakkaatan qabatee kan dhiyaatu ta'a jechuudha. Kanaaf maatii waaqayyoo ilaaltanii bira darbuu osoo hin taane saabskraayibii laayikii sheer akka gootan maqaa waaqayyootiin isin gaafanna. Hojiin keessan inni guddaan saabskraayibii laayikii fi hiriyoota qabdaniif waldaa qabdan hundarratti sheer yoo waliif gootan bakka adda addaa ga'ee ijoollota tawaahidoo biratti akka beekamtii guddaa argatuuf bakka jirtanitti sheer laayikii fi saabskraayib gochuu dagatinaa jechuu barbaada jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya isin haa eebbisu. Eebbifamaa galatoomaa Sillaaseen isin haa eebbisu jecha waaqa jalqabsiisee nu xumursiiseef galanni haa ta'u. Deessoo Haadha Dubroo Maariyaam ergamoota waaqaa toloota maqaan isaanii kan ulfaatan kabajaman haa ta'u. Waaqayyo hunduma keessan faana haa jiraatu. Ameen. Hanga bara baraatti. Ameen.